Akkam jirtu harka hanna baree dooloota socho'aa jedhee mammaaka Oromoon yoo mammaaku. Waayyaanneen waayyoo yaaduu hin dandeessu. Sammuu isheetu moore. Kanaaf yaaduu dadhabde. Gara waraana marsaa afuraffaatti didichaa akka jirtu kanneen keessa beekan himaa jiru. Waan ta'u arguuf jirra. Yoo adabachuu didde tun kan xumuraa akka taate ergeetti himamee bubbuleera. Garuu tuffiin mootummaa federaalaa irratti qaban waan yaadanii fi itti qophaa'an raawwachuurraa gara duubaatti akka hin jenne isaan dirqamsiisa. Kun ammoo beekamaadha. Dhiyeenya kana iddoowwan raayyaa Alamaxaa, raayyaa Ooflaa fi Zaataa jedhamanitti hidhattoota isaanii akka galchan himamaa tureeyyu. Sababa kanaan jiraattonni lakkoofsaan 50,000 caalan qe'ee fi iddoo jireenya isaaniirraa buqqa'uudhaaf dirqamaniiru. Lammiiwwan buqqa'uuf dirqaman haala irratti argaman ilaalchisuudhaan hanga ammaatti wanti beekamu hin jiru. Sagaleen buqqaatotaa rakkoorra jirra jedhu garuu miidiyaawwan garaagaraa irratti dhaga'ameera. Lammiiwwan buqqa'an dhaqqabuun waan jireenya guyyootiif barbaachisuun harka itti hiixachuun dirqamadha. Barbaachisaadha. Waayyaanneen hattuudha. Itoophiyaa hataa turte. Akkuma kanaan dura irra deddeebi'uudhaan goote hanna bartitti deebi'uudhaaf wuxifachaa jirti. Waadaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti galte guutummaatti hojiirra hin oolchine. Fakkeenyaaf meeshaawwan waraanaa akka hin hiikkanne ni beekama. Fakkeessuuf jecha meeshaawwan waraanaa dulloomanii fi tajaajilaan ala ta'an kanaan dura kennitee jirti. Sun irra diba akka ta'e hundatu beeka. Warri waayyaannee meeshaa maallaqaa fi qabeenya Itoophiyaatiin bitame dhoksuun akka tursiifatan himamaa ture. Shakkiin amma dhugaa ta'eera. Harka baree dooloota socho'aa akkuma jedhamu waayyaanneen hanna bartitti deebi'uudhaaf wuxifachaa jirti. Gara iddoo wal falmisiisaa Walqaayit jedhamuudhaan beekamuttis deebi'uudhaan gocha weeraraa raawwachuudhaaf akka qophooftee odeeffamaa jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad marii baatiiwwaniin dura bakka bu'oota jiraattota naannoo Tigraay wajjin magaalaa Finfinneetti taasisaniin naannoo Tigraay keessa taa'uudhaan kanneen waraanaaf qophaa'an jiru. Adabadhaa jedhaanii jechuun itti dhaamanii turan. Dhaamsi muummichaa kun akka barametti ni tuffatama waan ta'eef fudhatama akka hin arganne ni beekama isaan biratti. Egaa kan tuffatantu nama tuffata. Waayyaanneen erga diddee waa ta'uuf jirti. Foolattee jirti. Erga hin oolle itti roobsiin dhufuuf jira. Humnoonni itti michoomanis walumaan daaraa ta'uuf jiru. Shaabiyaa, Jaawwisaa, Shanee fi Gibs warra waayyaaneetti michoomanis waayyaanee du'arraa oolchuu hin danda'an. Kan lolu raayyaa ittisaa Itoophiyaa qofaa miti. Uummattoota Itoophiyaa hundatu itti duula. Haqa kana haa baran jennee dursinee itti himna. Waan nu hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Odeeffannoon kun namoota biroo bira akka ga'uu danda'uuf chaanaalii kana subscribe, like akka gootaniif isin yaadachiisa. Fayyaa ta'aa nagaatti.